sagantaa VOA Afaan Oromoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televezyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaan irraa Kamisa muddee 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 21 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu kan isiniif dhiyeessitu immoo Jaallannee Gammadaati. Gara sittin isin dabarsa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhimma Tigraay ilaalchisee marii gaggeeffamu kamiyyuu Hiwaat qofaasaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan paartileen Tigraay keessaa 3 ibsa baasaniin beeksisaniiru. Saalsaay Wayyaanee Tigraay Baayitoonaa akkasumas Wuddib Nitsinaa Tigraay ibsa baasan kanaan hawaasni addunyaa wal waraansi karaa nagaan akka xumuramu yaalii taasisaa jiru ni dinqisiifannaa jedhan. Rakkoon jiru karaa nagaa akka furamu haleellaan samiirraa Tigraay irratti gaggeeffamu hawaasni addunyaa akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa malee akka seenu akkasumas biyyoota walitti bu'iinsa kana keessa harka galfatan ittiin jedhanis gocha kanarraa akka of qusatan jechuudhaan tarkaanfiin qabatamaan akka fudhatamuuf gaafataniiru. Nagaan waariinsa qabu kan argamus paartileen Tigraay keessaa hundaa fi humnootiin Tigraay keessaa marii hirmaachiseen ta'uu hubachiisee jira. Hawaasni addunyaas kana hubachuudhaan deemsa nageenyaa gaggeessuu qabaa jechuu isaanii Mulugeetaa Atsbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Barreessaa kitaabotaa beekamaa Tasfaayee Gabra'aab sirna awwaalchisaa har'a Waaree irratti magaalaa Asmaraa keessatti gaggeeffamee jira. Maatii, firoottanii fi hiriyoonni isaa akkasumas namoonni isa dinqisiifatan lafa argamanitti bakka Haas jedhamutti awwaalame. Bara 1961 Bishooftuu keessatti kadhalate Tasfaayee Gabra'aab barumsa isaas achumatti itti fufuusaa seenaa isaa irraa baruun danda'amee jira. Yeroo dargaggeessa ture kitaabota isaa barreessee ture 2 ummata waliin akka wal baruuf kan isa gargaare yoo ta'u jireenya isaa keessatti kitaabota 14 caalaa barreessee maxxansiiseera. Tasfaayee Gabra'aab dhukkubsatee Keeniyaa keessatti wal'aansa fayyaa argataatuu jiru umrii isaa 53tti lubbuun isaa darbu Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Hidhattoonni Sudaan mankuusaa jaarmayaa sagantaa addunyaa seenuudhaan gargaarsa nyaataa meetirik toonii 1,900 Daarfur keessaa saamanii jiru. Hookkarri Daarfur gama dhiyaa keessaa hammaachuus aangawoonni roobii kaleessaa ibsanii jiran. Magaalaa guddoo Daarfur kataate Elfaashaar keessatti kanneen jiraatan akka jedhanitti gaafa kibxataa galgala lafa gargaarsi nyaataa kaa'amee jiru sanatti dhukaasa jabaatu dhaga'amaa ture. Dhukaasa sana booda aangawoonni naannoo halkan sanaaf labsii sochiin ugguru hojiirra oolchan jechuudhaan dhaabbati oduu mootummaa Sudaan Sunaan ibsee jira. Dhukaasa walirraa hin cinne dhaga'aa turre jechuun jiraataan naannoo kan ta'e Mohaammed Saalem dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsee jira. Aangawaan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhanitti gargaarsa nyaataa namoota akkaan miidhaman lubbuu oolchuuf jecha kuufamee ture kana hangam akka hatame qorataa jiru. Sudaan keessatti nama 3 keessaa tokko gargaarsa dhala namaa ka barbaadu ta'uu Sudaanitti qindeessaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Bulchaan Daarfur Miini Minaawi saaminsa kana balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaatu jechuun tiwutarii irratti barreessaniiru. Kadhiyeenya kana du'aan boqotan Arkibiishop Desmond Tutuuf kabajaa kennuuf jecha magaalaa Cape Town keessatti sirni bakka bu'oota amantii adda addaa hirmaachise kaleessa gaggeeffamee jira. Sirna galma bulchiisa magaalaa Cape Town keessatti gaggeeffame kanarratti maatiin Desmond Tutu hoogganoonni amantii kiristaanaa Budahaa, Juushotaa fi Musliimotaaf kan aadaa Afrikaa irratti argamaniiru. Kanneen irratti argaman kun irri jireessi isaanii halluu uffata tuuttuu jaallatan uffatanii turan. Uummanni biyyattii warri jalqabaas gogaa uffachuudhaan qabee mataa beeladaa ol kaasanii kabajaa qabaniif ibsaniiru. Sirni walleelee dhiyaates wallee bara 1980 Afrikaa keessatti beekamuu fi qabsoo farra apartaayidii keessatti faaruu uummataa akka ta'etti ilaalamuuf beekamaa turetu dhiyaate. Arkibiishop Desmond Tutu umrii isaanii 90tti dhuma torban darbeerra boqochuun isaanii ni yaadatama.
saanduqi reeffa isaanii baate kamisa har'a kaatediraala seent joorji kan keeptaawun keessa kaa'amee jira. Hanga gaafa sanbata awwaalamuttis achuma turaa jedhameera. Afrikaa keessatti raabsii tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 gadi bu'aa ta'uun weerara vaayirasii marsaa haaraa ka'e kana keessatti yaaddoo uumee jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti 227 ta'an du'uun gabaafamee ture. Biyyoota Afrikaa keessaa 20 qofaatu hanga walakkeessa baatii muddee kanaatti uummata isaanii 100 keessaa harka 10 qofa tallaalee jedha tokkummaan mootummootaa. Afrikaan tallaalii argachuu dhabuun danqaasa guddaa ta'u yoo biyyootii dureeyyii biraa argame suuta gamas dhaqqabuun akkasumas yeroo dhaqqabu immoo uummata biraan ga'uuf caasaa ga'aan akka hin jirre ibsameera. Gaafa muddee 22 mootummaan Naayijeeriyaa tallaalii gargaarsaan argame kan AstraZeneca jedhamu miliyoona 1 caalaa yeroo inni itti hojiirra oolu waan darbeef jecha dhabamsiisuusaa aangawoonni beeksisanii turan. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa fi waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa tallaaliin sun Afrikaa keessatti akka oomishamuuf dhiibbaa gochuuf yaalaa jiran. Rakkoon biraa immoo biyyoota tallaalii argatan keessatti baqattoota tallaaluuf danqaa gama bulchiinsaa fi kanneen biroo jiraa jedhu dubbi himtuun dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Biyyoonni hangi tokko waraqaa eenyummaa gaafatu isa kana immoo baqattoonni hin qaban jedhan. Warri kaan tallaalamuuf kan namoota galmeessan gama kompiitaraan waan ta'eef kanneen carraa kompiitaraan fayyadamuu hin qabnee fi yoo argatanis akka itti fayyadaman hin beeknetu jira jedhu dubbi himtuun kun. Rakkoo kaan jedhanii kan maqaa dha'an immoo tallaalii COVID-19 ittisu kan ilaaleen odeeffannoon sirrii hin taanetu faca'ee jira jedhaniiru. Vaayirasii haaraa argamee ariitiin daddabraa jiru Oomikroonii fi inni duraanii deltaan namoota danuu qabaa akka jiran kan ibse jaarmayaan fayyaa addunyaa kanneen hin tallaalamin jiran biratti dhukkuba hamaa fi lakkoofsi namoota du'anis akka dabalaa jiru akeekkachiise. Daayirektarri jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti saayinsiin gara tallaalee argamuutti yeroo nu geesse kanatti addunyaa irratti immoo lakkoofsi namoota COVID-19 dhumanii dabaluutti fufee jedhan. Lakkoofsi kun dabaluuf sababaan weerara kana dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf fedhiin siyaasaa hin jiru jedhu. Ilaalcha dhiphoo qabaachuu meeshaalee tajaajila fayyaa adda addaa of biratti kuusanii qabachuun vaayirasii haaraa kabiroon dhufuu isaatiif sababaa ta'ee jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Iraan rookeeta saatalaayitii baatu gargaaramuun meeshaalee qorannoo 3 gara hawaatti erguu ishee dubbi himaan ministirii ittisaa ka biyyattii Ahmed Hossaani kaleessa ibsaniiru. Waliigaltee nikuleera Iraan kan bara 2015 tolfame lubbuutti horuuf jecha Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi karaa harka sadaffaa Oostiriyaa keessatti dubbataatu jiranii oduun kun dhaga'ame. Wanni ergame kun hawaa dhaqqabuunsaa garuu hin ibsamne. Biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti sagantaa misaa'ilaa guddicha kan qabdu Iraan waggootii darban xiqqoo keessatti saatalaayitii furguggistee hedduun sababaa dhimmootii teeknikaan jala fashalanii jiran. Hoseeniin akka jedhanitti qorannaa gaggeessuu fi kaayyoon karoorfame milkaa'eera jechuudhaan televiziyoona Iraaniif ibsan. Inni kun ka jalqabaati. Waaqayyo yoo jedhe dhiyeenyatti immoo kan hojii ittiin jalqabamu furguggisnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Tibbana kana dhukkubni utaalloo fakkaatu naannoolee garaagaraa Itoophiyaa keessatti faca'aa akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Haa ta'u malee weerarri kun gosa COVID-19 waliin wal qabatamoo waliin qabatu jedhu irratti amma ammaatti qorannoon geggeeffamee addaan baafatee hin jiru jedhu. Dhimma kana irratti Tsahaay Daamxoo Dr. Masarat Zalaalamii wajjiniin marii taasiftee qabdi. Mee gara sanatti ceesisaa maal jedhu?
Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa dambalii afuraffaadhaan mul'achuu waliin wal qabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu torban 3 darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaagaraa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 isa haaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti ዳይሬክተር ፈያ ዳይመኒ ፊ ሃዶሊ ዶክተር መሰረት ዘላለም ጋፈዴራም እንግዲህ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ተከስቷል ወይረሪ ኡታሉ ዮካን ቁፋ ፈካቱ ሙለቴራ ሃታው ማሌ ቢዮታ ብሮኬሰቲ ኦዴፋኑን ሳኒ አከሙልሱቲ ጎዝኒ ቫይረስ ኮቪድ-19 ሃራን ኦሚክሮን ጀራሙ ሙለቹሳ ቆረኖዳን ይፈጎዳኒ ጅሩ ይሮ ይፈታይሰነሞ ቆረኖ እረት ሁንዳውንዳ ጎዝኒ ቫይረስ ቻ ማሊ ከንጅሩ አደባሰኒቱ ካን ኡመታፍ ኢፎምሰን ቢየኬኛትስ keessumaa finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaalloo yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii afuraffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omicron jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'ee kan ba'e hin jiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aa yeroo isaan ifoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omicron Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiisee jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraan irraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat. Hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru. ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ችለናል። 10 ሚሊዮን ስል lammiilee keenya miliyoona 10 ta'aniif talaallii kennuu dandeenyeera. Lammiileen miliyoona 10 ta'an yeroo talaallii fudhataniiru jennu doozii tokko qofaa warreen fudhatan jechuudha. Kanneen talaallii jalqabaa qajeelfama taa'een guutummaan guutuutti fudhatan ammoo lakkoofsaan miliyoona 4,500 ol ta'u. Talaallii isa amma namoonni talaallii fixanii baatii 6 guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43% talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10% isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya 45% hanga 50tiif talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii afuraffaa keessa jirra. 5ffaa 6ffaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. Tokkoffaa fayyaa waliin wal qabatee lammaffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'ee qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan Dr. Masarat. እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት ናኖ ሰነት ተላሊ ከነቀቀብሲሱዳፍ አከሱማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጉጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳኒታይዘሪን ሀርከቲን ቁልቁሌፈተኒፊ ቢሻን ጋሃን አከናኖ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ mootummaan irratti hojjechaa jira. Garuu rakkoo jiru waliin wal bira qabamee yeroo laalamu haala qabatamaa lafarra jiruun qormaata guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsuun barbaada. Sababni isaas namoota kanneeniin walirraa fagaadhaa taa'aa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamanii haala hin mijanne keessa jiru. Kanaaf lammiilee kanneeniif filannoo jalqabaa talaallii kennuufidha. Kanaan duras wantoonni eegalaman jiru talaallii kennuu waliin wal qabatee amma immoo bakkeewwan rakkoon nageenyaa sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaallii qaqqabsiisuudha. Keessumaa
Keessumaayyuu gosni talaallii Johnson & Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama. Kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jedhan Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti. Qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa waa'ee dhibee sammuu irratti xiyyeeffata. Keessummaan keenya har'aa Dr. Naa'omii Abdurrahmaan jedhamu. Ogeettii waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuuti. Minisootaa keessa jiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti haasofsiise amma gara isaatti sin dabarsa. Adde Naa'omii Abdurrahmaan deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Atis jaalannee fi sagalee Ameerikaa isin hundinuu galatoomaan afeeruu keessaniif. Egaa mariin keenya har'aa waa'ee dhibee sammuuti. Namoonni baay'een waa'ee dhibee sammuu akka dhibee qaama sakaanii ittiin ilaalan. Dhibeen sammuu maayini achirraa jalqabna. Galatoomii jaalannee. Walumaa galatti dhibee sammuu jechuun dhibee emotional yookaan immoo mental health disorder jedhama afaan faranjiitti. Kana jechuun jeequmsa dhibee sammuun namni takka dhibee sammuu qaba ka jedhamu hogguu jijjiiramni mataa isaarratti deemu yookaan hojii isaarratti yookaan barumsa isaarratti akkaataa maatii wajjin waliigaluu akkaataa hawaasa wajjin waliigaluu kan hundi hogguu jeeqame dhibee sammuu jedhama walumaa galatti. Dhibeen sammuu wal'aansaan waan fayyuudha. Dhibeen sammuu kaatagoorii yookaan immoo sadarkaa adda addaa qaba. So sadarkaan akkuma sadarkaa isaatti akkuma dhibee isaatti garaagarummaa qaba. Irra hedduu gargaarsa qaba. Kafayyuu jira yookaan immoo kiroonik ka jedhamu jira. Kiroonik jechuun akkuma amma dhibee sukkaraa akka dhiibbaa dhiigaa fa'aa nama san wajjin yeroo dheeraa turuu danda'a. Garuu wal'aansa argatee namni sun jiruusaa nagaan jiraachuu danda'a jechuudha. Egaa biyya kanatti jechuun biyyooti qarooman kana keessatti baay'ee kan arginu dargaggoota ol adeemtoota abdii borii ta'antu sababii baala sammuu namaa joonjessu yookaan diragii jedhamu fudhataniini yeroo rakkatan argina. Mee waa'ee kanarratti naa ibsaa waan rakkina hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef. Kun egaa ammas afaan faranjii kanatti afaan ingiliziitti substance use disorder jedhama. Substance use disorder jechuun namni namaa ilmi namaa diraga yookaan immoo waanuma waan baala lafarratti biqiluu ta'uu danda'a yookaan akkuma qorichatti tolfamee jiru ta'uu danda'a. San fudhatanii akkaataa sammuun ilma namaa uumamaa isaatiin ka jiru alaa akka sammuun isaanii sirritti hin hojjenne ka godhu yookaan akka sammuun isaanii ka duraarraa hedduu ariifachiisaan akka yaadu yookaan immoo akka dillee ta'u yookaan immoo ka raffisu jira ka sammuu speed up ka godhu jira yookaan ka ariifachiisaa godhu jira. Depressant ka jedhanii ni jira. Depressant jechuun sammuu isaanii ka duraanirraa akka gad qabamee akkuma amma akka rafuu fedhan akka energy yookaan immoo humna dhabanii akka just akka amma jaanjoofaniituma akka taa'an ka godhu jira. Diragiin kun adda addaa jira. Akkuma jetteetti hawaasa keenya keessatti hedduu especially dargaggoo our young generation dargaggoo use godhu jiranii keenya osoo hin taane biyyuma kana keessatti amma fa'aa opioid crisis gujaan yoo dhageesse
It's the second leading cause for Jolle accident itti aane Jolle dargaggoof the second leading cause katti du'an ta'ee jira. Kanaafuu Jolleen keenyas kana keessatti seenutti jiranii arguutti jirra. Kun egaa hedduu waan yaaddeessaadha. Saba keenya awareness hin jiraachuu qaba namni keenya kana beekee ijoollee isaanii bakkatti oolan akkatti oolan more attention kennine ijoollee keenya gab akkataatti guddisnee waan hunda provide goonee osoo hin taane more jala deemnee maaltu deemu jira akka jechuu qabnuutu natti fakkaata. Yes, it's a huge crisis. Ijoollee kana maaltu gara waan akkasiitti galcha jettanii yaaddu akka ogeetti waa'ee dhibee sammuu tokkootti? Waan addaatu galchuu danda'a jaalanne. Takkoffaa ka ja'amu amma namni diraga kana kalaalu maali? Yookaan immoo ijoolleen sun depressed tahanii taha. Depression jechuun sammuun keenya gadda daangaa hin qabne yookaan immoo daangaa dhabee gaddii fi humna dhabuu fi enerjii fi hundinuu daangaa hoguu dhabee namni sun akka fedhii isaatti tattaaffatee ka'ee hojii isaa deemee iskuula isaa deemee akka hoguu godhu depression jedhama. Amma ijoolleen depressionni kun hoguutti dhagayamu yookaan immoo amma stimulant ka jedhamu jira yoo dhageessee jiraatte iskuulatti special university keessatti ijoolleen hedduu use godhanii stimulantii san faa use godhan akka xiqqoo humna argatan akka dammaqanii hojii isaanii faa hojjetatan so sanumaan baran jechuu qorichi kun yookaan stimulantiin kun addictive namatti araada taha hararaa saniin qabamanii keessaa bahuu rakkatan achumaan gaasanuma jala osoo deemanuu jiruu isaanii fi waan hunda raanfatanii drug addict ka ja'aniin akkas tahan jechuudha. Egaa maatiin mallattoo waan isaanii ta'u maatiidhaaf waan mallattoo ta'u ijoolleen isaanii waan akkasii keessa yeroo jiran dafanii baran maaltu isaan gargaara? Mallattoo adda addaa jira. Amma mallattoon kaniin amma sitti himuu barbaadus mallattoo diraga namni yookaan ilmi kiyya diraga fudhatee jira akka ja'anii conclude akka hin goones just san qofaa miti. Garuu mallattoo maaltu jira amma ijoollee irratti ijoolleen hogguu waan diraga keessa seenan. Hiriyoota faa jijjiiran hiriyoota faa ka duraanii jijjiiran akka duritti dhiqatanii tolfatanii bahuu interestii dhaban yookaan fedhii dhaban maatii wajjii akka duritti bahanii wajjii nyaatanii walii galanii bakka hundaa yeroo dabarsuu san faa hanqatan dur karaa qaraatii isaaniitti jajjabaa yoo tahan qaraatii isaaniitti dadhabaa dhufanii waanuma adda addaati walumaa galatti xabi'aan isaanii yookaan behaviorri isaanii hogguu jijjiirame diraga fudhachaa jiran ja'anii conclude godhu osoo hin taane maaltu deemu jira ja'anii ijoollee isaanii dubbisanii maal taate yookaan depressed tahanii taha yookaan anxiety jira taha yookaan sammuun waan adda addaatti jeeqamee taha kanaafuu just ijoollee fi jala deemanii xabi'aan isaanii hogguu jijjiiramu isaanuma wajji haasawanii isaanuma wajji mari'atanii yoo yaaddeessaa yootti tahee gara professionalatti yookaan therapy psychiatry just hospitaaluma yoo geessan warri hospitaalaa isaanuu rifar godhan bakka barbaachisaatti garuu osoo ignoring goone osoo lakkii numa leezii taheetii yookaan dadhabeetii yookaan yoo torbaan takka torbaan lama torbaan sadii jijjiiramni sun yoo itti fufee dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. So amalli hogguu jijjiiramu gara adda addaatti kanumaatu mallattoo tahaa jedhee yaada.
just ijoollee keenya haa beeynu amala isaanii kaduraan irraa yoo jijjiirame jala deemnee mana isaanii cufatanii yoo kataa'an ta'e yeroo hedduu maal godhu jiran jennee isaan wajji haasa'uun barbaachisaadha. Galatoomii jaalanne. Aadde Naa'omii Abdurrahman ogeetti waa'ee dhibee sammuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Atis galatoomii jaalanne galatoomaa isin hundinuu. Kun sagalee Ameerikaa magaalaa Washington DC irraa isinii darbuudha. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. United States biyya Benin keessatti waa'ee siyaasni sirna haqa yakkaa keessa seenuu isaa ilaalchisee yaaddoo cimaa akka qabdu ibsiteetti. Erga hogganni paartii mormitootaa Beninii fi ministeerri haqaa duraanii Reeki Madoogoo hidhaa waggaa 20tti murtaa'e asii dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennan keessatti duguugamni mirga mormii akka waliigalaatti dhorkiin hirmaannaa ofiin of bulchuu yaada ofii bilisaan ibsachuu fi akkaataa sirnaawaa ta'een hoggansa mormitoota siyaasaa irratti xiyyeeffachuun nu yaaddeessaa jedhan. Murtoon yakka shororkeessummaa Madoogoo irratti darbe erga hogganni paartii mormitootaa fi mormaan pirezidaantii Benin Patrice Talon inni biraa Joel Evio mootummaa irratti shira xaxuudhaa fi qarshii sobaa oomishuudhaan himatamanii adabbiin hidhaa waggaa 10 irratti murtaa'e guyyaa muraasa booda. Hoggansi mormitootaa lammanuu Madoogoo fi Aviyoon filannoo isa ebila 2021 taasifame isa erga mormitoonni hirmaannaa irraa of qusatan booda pirezidaanti Talon 86 mo'an irratti akka hin hirmaanne namootaan dhorkamanidha. Lamman isaanii iyyuu mana murtii yakka diinagdee fi shororkeessummaa isa akkaataa haqa qabeessa hin taaneen mormitoota irratti xiyyeeffatu irratti yaalamanii turan. Abbaan seeraa mana murtichaa dhiibbaa siyaasaa barbaachisaa hin taane baqachuudhaan filannoo ebilaatiin dura Beniniin gallakkisanii ba'an. Naannoo jeequmsi itti heddummaatu sanatti waggottanii fi Benin biyya fakkii diimokiraasii taate faarfamaa turte. Dhiyeenya kana garuu mallattoo yaaddessaan hacuuccaa fi abbaa hirrummaa mul'achaa jira. Gabaasni dhiyoo kanaa mirga namoomaa ilaallate kan ministeera dhimma alaa United States filannoon bara 2019tti taasifamee fi filannoo pirezidaantummaa 2021 irratti akka mormitoonni hin hirmaanne taasisuun akka namoonni sagalee kennanii boodatti deebi'anii taasisuu isaa agarsiisa. Hidhamuu siyaasa irratti hundaa'e dhorka cimaa walabummaa pireesii hidhaa seeraan alaa fi adabbii gaazexeessotaa dandeettii dhabiinsaa fi malaammaltummaa sirna haqaa keessa jiruun kan ka'e tuffii mirga hargannaa murtoo haqa qabeessaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa raawwachuu isaa ministeerri dhimma alaa United States gabaasa argateera. Walga'ii diimokiraasii idilee addunyaa isa karaa marsariitii ji'a muddee kana keessatti taasifame irratti pirezidaantii Joe Biden boodatti sigiga'achuu mirga namoomaa fi diimokiraasii isa addunyaa irratti bakkeewwan hedduutti raawwachaa jiru irratti akeekkachiisa laataniiru. Diimokiraasiin ammayyuu dandeettii dhala namaa bilisoomsuudhaa fi ulfina namoomaa eeguudhaaf akkasumas rakkina gurguddaa hiikuudhaaf karaa gaariidha jechuudhaan pirezidaantii Joe Biden himan. Benin wantoota kana beekti. Mootummaan Benin yeroon inni irra deebi'ee dhimma kana irratti hojjechuu qabu amma. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price jedhanitti lammiileen Beninii fi firoottan idilee addunyaa akka dhimmi siyaasaa sirna haqaa keessa hin seenne taasisuudhaa fi sochii bakka tokkorraa jalqabamuun karaa bulchiinsa diimokiraasii fi olaantummaa seeraatiin naannoo sana irratti bakka Benin qabaachaa turte irratti deebisuun barbaachisaadha. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.